السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماركوني كمرتون نجافية أسنين دتا أنا جاكودي كمرتون ردت طيفي كباجم توتكنكو دي فما نرابدو كنكو في سنين دتا بكترات لكيسنو الحمد لله أنا جاكوازت تودا لكن مو ما وري ما بديت إلا ننجراج تودا يودا لقى محملي وامبراتي ميتي فأخي صنع كسمة مو وري هراو نافطة وري مو هراو ماتي نافطة ندو قلتو ما سنين دوتا وري مو فيديو قاموا كهروات التارجتني مو لايك كودادا كوني مور شير ندسا شير كودادا ور سبسكرايب نقول نجرو سبسكرايب ولا شير ولا في كودا جوتودا فيديو قد ما نكي فدا يو كودا جيفت توني سنتولو تاي جوتودا فيديو نما كميتو هنقد ما نكي فدا والجبي ساجوتودا مالهم وانوندا تجستيو كني مو اوبساني جتون باي باتشي ساجتو اوبسمان نجيفتون فيتو باقي جراتان سنين جسا بلوان كيا يادا تكن كاو جوتودا يعني نكاو ما عندي سني فكاتي namni keenya dhugaatti yoo kadibbannu ta'ee namni tokko afaan darbetaa waan argi dubbetaa gariin immoo dhugaa fakkaate yookaan immoo ilaalcha nama sanii qofa ilaalee kan muufatu baay'ataa jecha nama tokkootiif jecha namoota waa baay'ee waliin jedhatu irra baay'ata jechuun obbolaan kana nama dhibdi maaliifi namoota irraa waan gandummaa haasoo baay'ee tokko nama dhibdi jechuudha maaliifuu namni tokko waa'ee ganda sanii osoo hin beekne sim jedhee arraba dheeratuun baay'ee ulfaatti maaliifuu akka kutaa Oromiyaa akka kutaa kudha tokkotti gandi kaaminuu seenaa qaba jechuudha seenaa ofii abbaan hin beekaa osoo kaanuu osoo beekuu baatanii silaa akka gandaatti osoo beekuu baatanillee silaa wal barsiisuu qaban ture jechuudha namni immoo Oromiyaa ta'ee namni seenaa Oromoo hin beekne hin jiru kuni dogongora guddaa maaliifuu namni Oromiyaa keessa dhalatee seenaa Oromoo haga fidee dhaqqabuu baatullee wantoota duraanii san dhaqqabuu baatullee seenaa Oromoo goota akka ta'e namtu hin beeka jechuudha wallaalummaa kana muluu eenyumtu hin qabu laakiin immoo keessa karaa tokko kanatti baay'ee wal jeeqa namni arsiis ta'e namni tokko baay'ee wal jeeqa maaliif ilma namaa kana keessatti wallaala yoo argitan ta'e nama wal jeeqa namni jechuudha maaliif walirraa hin deebi'u kanaafuu bilisii tokko maal jedhee isin fakkaate waa'ee arsii irraa dubbatiin aantii gaan jecha san irra deebi'ee jechuu hin barbaadu viidiyoo isinii laxxafamalee jechuudha maaliif jecha nama sanii deebi'ee irra deebi'ee jechuu hin barbaadu namni tokko jechan taane jedha afaan darbataa yookaan wallolti keessas ta'uu danda'a yookaan immoo ilaalcha gabaabduu wayiitiif jedhee arba dheerata kanaafuu of qoxxobaa obboleewwan kiyya warroonni waan kanarraa hin beekne ka ta'uu ta'ee namni kamiinuu kutaan kudha tokko ana akka mataa keessatti Oromoon anaaf tokko hundi isaaniitu takkaalee ganda namaas tuqeen beeku takkaa Oromoo ani Oromummaa himada malee eessa kan naannoo waatitti namni sirriidhaa naannoo kamitti dhallattoo jedhee namni kabajaa walitti himuu danda'a sun rakkoo takka hin qabu laakiin immoo wal arrabsuu jeequmsaa waan hin taane waliin ka jedhamu kuni ana biratti fudhatama hin qabu Oromoon na biratti akka jechuudha laakiin immoo jecha nama tokkootiif jecha waa baay'ee ka jedhamu irra baay'ata jechuudha maaliif jecha namni tokko yoo wallaalee waan takka dubbate akkasuma ni baay'isanii kanaafuu gurbaan ayitiin gorra jimmaatiin fakkaate mucaasuni jechaan taa'e afaan darbetee namnis baay'ee malseetti deddeebisaa jirti ijoolleen jechuudha walirra naafuu namni ganda wal tuquun xiqqoo baay'ee ulfaatti Rabbiin ulaa halafis jechuu malee wanti jedhamu hin jiru jechuudha itti aansaa obboleettii keenya kaniin Finfinnee keessatti sababa yookiin sargee godhachuudhaaf duute jedhanii irraa haasayan isi rabbi si araaramu maatii isi rabbi sabrii isaaniif haa kennu laakiin immoo jechoonni yeroo duraa namoonni keenya jedhaa ture baay'ee ulfaata an viidiyoo akka isaan hojjechuu hin barbaadu inni sababni waan irraa hin beekne abadan dubbachuu fedhii hin qabu waan irraa tokko faatiyaa qabatamaa waan tokko yoo argite dubbataa namoonni irraa dubbataa turtanillee jaalala yookiin immoo waan akkasiitu akkasii
waan tokko soo hin hubanne dubbachuun hedduu takka ulfaati. Namoonni social media fayyadamtan of eeggannoo godhadhaa. Waan tokko soo irraa hin beekne laxxaftanii irraa hin haasa'inaa. Mucattiin tun jaalalaaf akkana taatee jaalalaaf duuteelaa. Isin akka duutetti illee duutee guyyaan namaa yoo ga'e namni kamiinuu niin du'aa hin du'u hin jedhinaadha. Namni gaciisee bishaan dhugee yookaan immoo achiin rafeetu kaafuu hin danda'u. Immoo kun isin harka namaatiitti duute gareen immoo jaalalaaf jecha of ajjeestee gareen immoo abbaa manaa ishiitti wal dhabde hanga har'aatitti waan haati sagalee isii ol baatee haati dubbattee jirti. Namni sagalee isii dhageette yoo jiraatan ta'e yookaan dhageenis ta'e isin laxafa rakkoo hin qabu bifa viidiyootiin bakka baay'eetti mummuree namni jechuudha viidiyoo haadha isii laakee warroonni jim jettanii haasoftan waan fedhiraa yoo ta'e jim jedhamee yookaan immoo haasofmu ta'e baay'ee ulfaata. Jecha ilaalcha namaa waan jechuun fakkeenya namni tokko waa jedhe namichi sun abbaa maatiiti kanaaf of ajjeeste duraan maatii isii qabaachuu hin beektu namni keessa namaa hin beekne jim jedhee haasaya waa baay'ee haasamaa ture laakiin immoo isii rabbisi araaramu jecha asumaan immoo maatii isiitiif xiqqoo baay'ee ulfaata karaa social media kanarratti maaliif suuraa isii laxxafanii koolillee kan jira jetti nama harka namaatitti duute akka haati jettuutti laakiin haati erga rifeesii argiteerra sun akka harka namaatitti duute beekama ta'e maaliif namni osoo waan argi dubbataarra isiin haati isii sun argite galtsennetii yookiin immoo dhugaa jirtu baastee dubbattee jirti jechuudha. Laakiin namoonni keenya jaalalaaf jecha irri keenya jaalalan beeku alaa namoota baay'eetu waan hin taane haasayaa ture. Of eeggannoo godhadhaadha jechuudha. Namni yoo haasaa keessatti of eeggannoo godhadhaa. Namni wal jaalates wal dhiisuus hin danda'a. Namni jaalala keessatti aadiidha. Namni yoo wal hin taane wal jaalatee wal fuudhee wal dhiisuu gargar ba'uu danda'a. Namni kamiinuu jireenya mataa isaa jiraata hanga lubbuun jiru. Namni tokko nama tokkoof jecha garuu lubbuu isaa baasuuni kuni haqiiqaan ulfaatti. Akka maatiin jedhanitti illee laakiin immoo isiin wanta kanaaf illee miti kanallee hin beekti intallees immoo haadha daa'imaatii warri sagalee warra dhageeffatan jechuudha. Kanaafuu dhugaa namoonni waa baay'ee haasayaa turtan sim jettanii amma booda uf qoxxoobaadha. Uf qoxxoobaadha. Namni social media fayyadamne jedhee sim jedhee oluma ka'ee waanuma argee yoo kaasoo ta'e namatti ulfaata bulaan kiyyaa of eeggannoo godhadhaa. Keessa ijoolleen Oromoo ta'e kabira kan afaan biraa gorsuu hin danda'u laakiin kenna of eeggannoo godhadhaa yoo haasoftan. Wanti kun jecha akkamiiti? Jecha fudhatama qabu moo waan dubbii kanarratti waan fudhatama qabu moo fudhatama hin qabu moo jedhee adda baafadhu malee jettee ol makaatee footoo nama laxxaftee jaalala maarree akkasii jettee hin haasayin. Eeggadhu. Sabriidhaan eeggadhu dhugaan gaafa waate san atillee irraa haasa'ee rakkoo takka hin qabu laakiin osoo hin beekamne akka mataa kiyyaatti nama baay'een arginu makeena ijoollee namni gurguddaanis ni jira YouTube irratti nama baay'eetu laxxafee nama baay'eetu waa irraa waan mantaani kana kan irraa haasa'ee baay'eetu jira. Wantoota akkana kanarraa of qoxxoobuun baay'ee gaariidha jedhee yaada. Of danda'a akka mataa keessaniitti qofa waan barbaaddanii feetan qoosa ta'e feetan diraamaa ta'e bifa keessaniin hojjedhaa malee waan akkana kanarratti abadan hin hojjetinaadha. Wanni hin beekne xixiqqee jedhanii akkaantu intellectually baay'ee ulfaata. Kanaafuu obboleewwan kee wantiin isinitti dhaamsi of duraaf of eeggannoo godhadhaa. Waan argitan ashandaa gootanii nama wajjin ittiin fiigina. Abbaan barbaade waan fedhaa jiru laakiin of eeggannoo godhadhaa. Xiqqaan hojjetee guddaanis hojjetee kan Amaariffaan hojjetames baay'eedha. Kan afaan Oromootiin hojjetames baay'ee. Dubbiin hundi isaatu kijiba. Maaliif kijiba wantoonni irraa maatiin adda baasanii haasa'an of qoxxoo baay'attee jirti haati jechuudha. Laakiin immoo hundi namoonni irraa haasa'amaa ture sun hunduu kijiba. Laakiin dhugaan ammallee dhugaan isii akka dhokattu sun taane dhugaan isii akka baatu eenyutu ni hin fedha. Laakiin immoo biyya Itoophiyaa keessatti badiitu uumamu malee toltu kan uumamtu baay'ina hin argitu. Maatiin keenya keessa jiranii achi keessa guddannee achi keessa dhalannee biyyaa baay'ee jedhee waan argee haasa'uu hin danda'u. Laakiin immoo nu hundaafuu rabbiin sabrii haa kennu. Maaliif waan irraa haasuuf nu keessatti
ati bar arraba keetti waa hundaa sitti fida hojii keetti waa hundaa sitti fida haasa keetti waa hundaa sitti fida ilaalcha keetti waa hundaa sitti fida jechuudha. Ilaalcha nama qabdu fi jechoota nama qabdu hundarrattu maaltu sitti fida waan hamtu haala amala keetii fi wanta ati dalaydu guututu galabaxamee sitti deebi'a jechuudha. Rabbi nu eeguuf eeggannoo godhadhaa. Social media fayyadamtan ana wajjinu dogongoroo qabaadhee anaafis naaf barreessaa gannoo ati dogongora kana qabdaa jedhaati rakkoo takka hin qabu. Laakiin of eeggannoo godhadhaa. Dhugaa sagalee sanatti dheeressuu fedhiin qabu. Viidiyoolee isinii laxxafaa dhumarratti jechuudha ilaalaa. Homaa jechuu hin dandeenyu laakiin immoo inni ulfaata waan tokko tokkorraa yoo ka dubbannu ta'e. Video mxaajimmaa ka waa'ee arsii arrabsuus isiniif laxxafaa dhageeffadhaa asirratti jechuudha. Rabbiin nuuf haa laaffisu maaliifuu kam amantee kam akka dhiiftullee si dhibaa waan ta'eef social media irratti waan dhuunfaa keessanii hojjechuu yaalaa malee wanta namaatiin hojjechuu yaalina abadan. Yeroo baay'ee akkuma Itoophiyaatittuu yeroo baay'ee namni bakka ashandaa yoo argate jechuudha silaa kan YouTuber adda namumaan hojjeta namaan hojjetina. Uf danda'a mataa keessan uf danda'a waan irratti beeytasan irratti mataa keessanii qofa hojjedha. Wal gargaara ofii keessanii qofa hojjedha malee ashandaa argine fuune yoo ka ima fiinu ta'e nu hundu baay'ee ulfaata. Kanaafuu Rabbi nu atiisu jecha hundi keessan isin jaaladha isin kabaja. Bifa biraatiin viidiyoo qabadhee isin hanga deebuutti turtii gaarii isin jedha. Laakiin noo kan dogongorota dhiifaman isin gaafadhaa dogongora kan kee kana dogongorta jedhaatiin abarreessaa rakkota kan qabu dogongora keessaan ni sirreeffadha waan ta'eef jecha hundi keessanuu isin jaaladha turtii gaarii isin jedha buleewwan koo.